Dimookiraasii. Paartiin mormituu Koongiresiin Federaala Oromoo xalayaa gaaffilee ijoo 4 of keessaa qabu muummicha ministeera Itiyoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyitti barreesse waraabbii yookaan koppiisaa mana maree bakka bu'oota Itiyoophiyaa, mana maree Federeeshinii Itiyoophiyaaf mana maree bakka bu'ootaa yookaan caffee Oromiyaatti erguusaa dubbata. Durataa paartii kanaa Dr. Mararaa Guddinaa waa'ee xalayaa kanaa akka ibsaniif namoonni Finfinnee irraa dubbisee jira, gara sanatti ceena. Dr. Mararaa, jaarmiyaan keessan gidduu kana muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyitti akkasumas mana maree bakka bu'ootaa Itiyoophiyaatti xalayaa barreessuusaa dubbataa jira. Mee maaliin qabiyyeen xalayaa keessanii? Ijoo 4 qabaa. Tokkoffaa maaster pilaanii Finfinneetti qabatee saamichi lafaa iddoo baay'eetti deemaa jira. Maaster pilaanii Finfinneetti lafa Oromoo dachee Oromoo bal'aa kutee fudhachuudhaa fi karaa duubaa hojjechaa jiru tokko isa gubbaatti xiyyeeffate. Wanti kun dhaabbatudha yakka jenneetu gaafachaa jirra. Lammaffaa immoo misoomaanii qotee bulaa buqqisuun hin danda'ama jedha. Tokkoffaa qotee bulaa jallisitanii buqqisiinaa kana durayyuu qotee bulaan keenya baay'ee buqqa'aa ture kan jedhudha. Lammaffaa immoo misooma sacheessin jettan sanaa yoo ta'e sinii qotee bulaa irraa 40,000 50,000 fudhattaniitu miiliyoonii 50tti mootummaan gurguraa jira. Sabni keenya qotee bulaan keenya maqaa misoomaatiin buqqa'u misooma sana keessatti akka carraa argatu faabrikaa yoo ta'e sheerii akka faabrikaa sana keessa galuu danda'u. Inni hin danda'amoo jettanii akka qabeenyi faabrikaa sana irraa argamu qotee bulaan kunis keessa argachuu akka danda'u. Hoo mana irratti ijaartanii mana qotee bulaa tokko irra mana 50 mana meeqatu ijaaramaa sana keessa manni 10 qotee bulaa kanaa kenname kiraayii kennatee jireenya isaa akka fooyyeffatu. Tokkogaa maqaa misoomaatiin qotee bulaa keenya buqqa'aa jiru kana caljettanii goodaatti gatuun sirra jiru isa jirudha. Sadaffaa waggaa 24-25 qabee dachii Finfinnee gubbaatti sabni Oromoo Oromiyaan mirga addaa qaba jettanii baaftanii lafa keessaniittu. Waggaa 24-25 keessatti sabni keenya xurii Finfinnee argachuu malee, bararamuu malee, lafti irraa fudhachuu malee, keemikaaliin Finfinnee keessaa dhiqamee bahu saba keenya miidhuu malee bu'aa irraa argachaa hin jiru. Ijaa kana bu'aan inni jedhamu suni mirga addaa inni jedhamu suni sabni keenya Oromiyaan akka argatu atattamaan hojiirra akka oolu akkuma heera keessatti kan jedhu kan nuti gaafachaa jirru. Affaffaa immoo heerri biyya kanaa paarlaamaan biyya kanaa barcumni 550dha. 550 kun immoo yeroodhaan lakkoofsa saba biyya kanaatti hirmama kan jedhudha. Ijaa kanaa lakkoofsa saba Oromoo akka amma jirutti waggaa 7 fuuldura ba'eetti hooxinnaate barcuma 40-50tti dabalata argata. Ijaa kanaa heeruma keessan gubbaa keessan sana barcumni kun lakkoofsa sabaatiin naannoo Oromiyaatti keessaafis haa ta'u deebi'ee akka ilaalamu kan gaafatudha. Maaster pilaanii magaalaa Finfinnee ilaalchisuudhaan gaaffiin gaafattan haala kamitti hojjetamuutu irra jira jettanii kan isin dhiyeessitan yaadi gama keessanii dhiyaate jira? Kan gaafachaa jirru magaalli tokko naa guddate jaljedhee magaala isaa ollaa isaa liqimsuun irra hin jiru sigalee. Magaalli naannoo Finfinnee kun liqimfamuu hin danda'aa jedhu isaan. Liqimfamuun kun immoo lafa gubbaatti dhiibbaa qabaa, qotee bulaa keenya baay'ee buqqisaa, aadaa keenya hin balleessaa, ammayyuu itti waan tokko hojjechaa jiru. Ijaa kana saba tokko gubbaatti federaalizimii jedhamu seera isaatiin caljettee lafa tokko liqimsuun akka barbaaddetti baasuun aadaa saba tokko akka barbaaddetti balleessuun bal'atee deemaa jira sigalee. Ijaa kana bal'ina Finfinnee duwwaa otoo hin taane waan inni of keessaa qabudha sigalee. Saba buqqisaa inni guddaan kanadha. Saba keenya duris buqqisaa ture ammas buqqisuun kun itti bal'atee deemuu danda'a. Lammaffaa immoo aadaa keenyas balleessuutti deemaa jira. Lafa baabayyuun kee akaakayyuun kee akaakilleen kee irratti aadaan kee irratti dagaagee guddatee hammoonaa ga'ee sana buqqisuutu dhufa. Inni akkasii kun haa dhaabbatu kan jennee gaafachaa jirru. Magaalaan Finfinnee yoo guddate fala biraa qabduu fi waan dhiyeessitan qabdu akkanatti guddachuu danda'a jettanii waan dhiyeessitan. Magaalli tokko si biraa liqimsaa deemuun irra jiru jechuu keenya si galee. Magaalli tokko akkuma siin jedhama diisiin ennaa guddate meerilaandi liqimsuun irra jiru si galee. Diisiinis akka diisiitti guddata, meerilaandinis akka meerilaandiitti guddata. Ila namni diisii keessa jiraatu meerilaandii hojjechuu hin danda'a, meerilaandi ni jiraatu diisii keessa hojjechaa oolee galuu hin danda'a.
Kunis bari amma Buraayyoon sabni jiraatu baay'een isaa Finfinnee keessa hojjetaa oolee garee Buraayyoo bulaa, Laga Xaafoo bulaa, Sulultaa bulaa. Hoodhuma akka hin taanetti mirga saba kanaa dhiibuun nurra jira hoo jedhame malee sabbata ta'ee akka itti fufneef, Laga Xaafoo ta'ee akka itti fufneef, galaan ta'ee bishooftuu ta'ee akka itti fufneef wanti dhoowwu hin jiru jechuu kooti. Finfinneen maa guddattee miti. Finfinneen garuu Oromiyaa balleessitee guddachuun irra hin jirudha. Walqixxee guddachuu danda'u, wal gargaaranii guddachuu danda'u, qabeenya jiru sheerii godhanii guddachuu danda'u. Garuu magaalaaleen Oromiyaa keessa jiran akkuma Oromiyaa keessa jiranitti Finfinnee waliin hojjechuu danda'udha kan isin jettan. Hojjechuu danda'u gara fuulduraattis. Mee gara hirphaatti immoo deebi'a. Waa'ee hirpha kennuu, waa'ee kompenseeshinii qonnaan bulaa ilaalchisuudhaanis xalayaa keessan keessatti akka tuqxanii turtanidha kan isin dubbattan. Hirphi kennamaa jiru yookaan kompenseeshiniin kennamaa jiru ga'aa mitiidha kan isin jettan moo maalin? Ga'aa duwwaa miti bar. Ila tokkoffaa jaljettanii saba lafarraan buqqisiinaa. Lammaffaa immoo maqaadhaaf iddoo baay'eetti qotee bulaan tokko amma kaaree 10,000 kan inni qabu. Maasaan isaa gara 10,000 ta'a. Mootummaan maal godhaa? 4,000 5,000 darbateetu kun kompenseeshiniidha jedha. 4,000 5,000 10,000 yoo abbaa zaate gara 40,000 50,000 ta'a. Isa 50,000 yookiin 40,000 fudhate kana biiliyoonii 50 ol gurgurataa jira si galee. Biiliyoonii 50 ol. Ijaa kana qoteen bulaa kuni qabeenya isaa gubbaatti yookiin Faabirikaan hojii gubbaa dhaabbate faabirikaa sana keessa sheerii haa galu. Lafa isaa qabatee haa galu. Galuu hin danda'u moo jettani qarshii faabirikaa sanarraa lafa sana gurguramee argame qotee bulaan kunis sheerii isaa argatu. Miiliyoonii 50 lafa kana gurgurtani qotee bulaan kun bar miiliyoonii 5 miiliyoonii 10 argatee jireenya isaa waan guddaa tokkorra oolchee jijjiiramuu hin danda'a. Manni irratti ijaarame mana 50 ol mana meeqatu irratti ijaarama sana keessa manna 4-5 manni 10 qotee bulaa kanaa oo kenname kiraayii kennatee isarraa galii galu sanaanii jireenya ofiis jireenya ijoollee isaas fooyyeffachuu hin danda'a. Amma bari ofiisii zabanyaallee ta'uu hin danda'u. Afaan warra lafa sana gubbaatti waa tokko hojjetu wajjin waliin beeku. Dhalan namaas inni gara fuulduraatii wal qabateetu bada. Isa akkasii kana buqqisuu akkasii dhaabaa. Misooma hojjettanii saba sanas fudhatee ka'uutu irra jira. Saba sanas guddisuutu irra jira. Misoomni nuti beeknu akkasii jechaa jirra si galee. Mee gara dantaa Oromiyaan magaalaa Finfinnee keessaa argachuu qabdi seerri kana jedha jettanitti immoo sin deebisa. Maal akka ta'udha kan isin barbaaddan? Seerri isaa kan jedhu dantaa adda ta'e Finfinnee irraa qabdi Oromiyaan jedha. Dantaa adda ta'e. Amma oonaatti dantaa ishiin argatte xurii Finfinnee duwwaadha si galee keemikaalii Finfinnee bahu xurii dhiqamee Finfinnee bahu maal qaba? Kana dhugaa sabni keenya bishaan innaa Finfinneedhaa bahu innaa dhiqee baasu innaa maal ta'u lafarraa buqqa'uu lafa isaa saamamuu malee sabni keenya Finfinneerraa waan argachaa turan jiru. Mootummaan ammaa naa hundaa'ee gara qabalee 28 moo 29 ture Finfinnee keessa gara 200,000 olidha. Jarri kuni garatti isaan liqeeffamanii garatti isaan badanii garatti isaan buqqa'anii namni qajeeltutti beekuyyuu hin jiru jechuu kooti. Dantaan sabni keenya Finfinneerraa qabu laa. Bishaanoo ta'e, ibsaa'oo ta'e, wanti nyaatamu baay'eenoo ta'e kan dhufu Oromiyaa irraayi. Ijaa kana Finfinneen immoo qabeenya Oromiyaati. Nama jiraatu dantaa argamu kana keessaa, qabeenya argamu kana keessaa, guddina argamu kana keessaa Oromiyaanis sheerii isaa argachuutu irra jiraata kan nuti jechaa jirru. Seera jettanii lafa keessan kana isuma hojiirra oolchaadha. Amma yeroo darbe maal godhanii yeroo 97 sana Adaamaatti badaa jedhanii caffee Oromiyaa ofiidoo ari'atan. Gaafa warri Qirijiitii immoo mo'anii koottaa immoo deebi'aadhanii Finfinneetti deebisan. Ila namni tokko dhufee wajjin jiraanna siin jedha malee qe'ee keetii bahi mana keetii bahi jedhee gaaffiin akkasii nama safuun beekneet akkasii godha sii galee. Meesa waa'ee barcuma paarlaamaa immoo gaaffii dhiyeessitan naa ibsa Dooktar Marara. Ila heeruma biyya kanaan maal jedha seetee mana mariitii fi barcuma 550 hin caalu. 550 kun immoo saba biyya kanaati. Poppuleeshinii lakkoofsaanii hirmama. Amma akka bara 2007 akka faranjiitti lakkoofsa sabaas bahe sana keessatti lakkoofsa Oromiyaatiin innaa hirru barcuma gara 50 kan Oromiyaan dhabaa jiru jechuudha. Amma 180dha. Kan nuti argachuu jiru gara 230 jechuudha. Isas hojiirra oolchaa jennee gaafanne naaf caffee Oromiyaa jirru
mircaa boordii gaafannee mircaa boordiin mootummaan Oromiyaa murteessee haa ergu jedhee mootummaa Oromiyaan immoo waanuma isaan nuu kennan fudhanna malee lakkii kanan gaafannu jedhanii irraa baqatanii jechuu kooti. Waan barcuma sana irraa baqataniif hin beeknu kana gaafachaa jirraa jechuu kooti. Heeruma biyya kanaa gubbaa jira. Lakkoofsa sabaatiin hirmama kan jedhu. Xalayaa amma muummicha ministeraattis ta'e mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaatti barreessitan kanaaf deebiin agammaatti argattan jira Dooktar Marara. Somtuu jiru. Maal gochuuf deemtu yoo deebiin kun hin argamne? Muummicha ministeeraa duwwaa otoo hin taane mana mareettis katabneerraa, mana federeeshin mikir beetii jedhantis katabneerraa, caffee Oromiyaattis katabneerraa, hundatti katabnee jechuu kooti. Qabsoon itti fufa. Sammaa qabsoon itti fufa. Eebbila 22 gaafa ijoolleen Oromoo waggaa tokkoof walakkaa fuuldura gaafa isaan maaster pilaanii Finfinnee kana mormuudhaan dhumanii kana wal qabatee saamicha lafaa dhuma ijoolleen Oromoo qabsoo kana gubbaatti dhumteen qabatee eebila 22 maaziyaa 22 gaafa gaddaa gaafa yaadannoo qabsoo Oromoo hamma qabsoon Oromoo galma gahutti bara baraan yaadannee qabsoo keenya akka itti fufnu hojii raawwachiiftuun keenya murteesseera. Oromoon biyya keessaas Oromoon biyya alaas gaafsana bara baraanii akka gaafa yaadannoo gaafa gaddaa godhee fudhatee qabsoo saba keenyaatiifis immoo amma galmaa gahutti waadaa gaafa inni itti galu akka murteessine. Dooktar Mararaa Guddinaa durataa Koongireesa Federaalawaa Oromoo ibsa naa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha. Anis carraa naa kenname baay'ee sin galateeffadha.